Media Network. Subscribe, share, like, nu goda galatoma. Gantaa keenyaarraan gaaffiif deebii addaa haadha alangaa federaalaa Adaanech Abeebee waliin hidhaan paartilee mormituu yakka ammoo dantaa mootummaaf warra ragaan irratti hin jiraanne yookaan immoo okora san keessatti hin qabamne namni bifa addaatiin qabamee hin jiru yookaan karoora duubaa erguu wajjin ergama kennuu wajjin ragaa irratti arganne. Hiriira mormii magaalaa Meelburnii fi sochii hawaasa Oromoo biyya alaa toltuu tufaa waliin xayyaara kireessanii eega nuti mana ofii keenya keessa bahuu dhabne samii gubbarra kakaafne Haacaaluu Hundeessaa fi dhimma Oromoo kan amma deemaa jiru beeksisuudhaaf ta'e. Odeessaalee gaggabaabootti daballee isinii dhiyeessina. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Ajjechaan artist Haacaaluu Hundeessaa torban dabre erga dhaga'ame booda biyya keessaa fi alatti mormiin hedduun gaggeeffamaa ture ammas gaggeeffamaa jira. Ameerikaa kaabaarraa haga Beeruut, Awurooppaarraa haga Awustiraaliyaatti hawaasni daandiitti bahuun mormii isaa dhageessisaa jira. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelbarnitti argaman ammoo qopheessummaa mana maree dubartoota Oromoo fi garee Oromiyaa is Bleeding jedhamaniin mormii asiin dura hin baramne gaggeessan. Qindeessitoota mormichaa keessaa tokko kataate toltuu tufaa sababa mormii kana itti dhageessisaniif BBC'tti himteetti. Ka qopheessu kan nu kakaase magaala keenya keessa rakkina coronavirus waan qabneef jecha nuti manuma keenya keessatti waan turuu qabnuuf gadi baanee hiriiratti waan walitti dhufuu hin dandeenyeef jecha teennee obboleeyyan keenya biyya alaa keessatti biyya Ameerikaa faa biyya Awurooppaa kana keessa faa jirru laalleetuma wanti godhu waan wallaalleef nuti callisuu hin qabnu jenneetumaan yaada kana dargaggoo keenyarraa eegaleetiin dubartoonni keenya karoora keenya bakka geenyuudhaa fi sa'atii 2-3 keessatti mallaqa waliin guuranii xayyaara kireessanii dhaamsi nu qabnu kana eega nuti mana ofii keenya keessa bahuu dhabne samii gubbarra kakaafne Haacaaluu Hundeessaa fi dhimma Oromoo kan amma deemaa jiru beeksisuudhaaf tattaafatan jechuudha. Akka gaariitti fiixatti baasanii gammachuu hedduu Oromoo addunyaa keessatti akka dhagahamu argee jirra. Ergaa achirratti dabarsitan Oromoo protests fi akkasumas justice for Haacaaluu ka jedhu xayyaarri gaafa fuudhee balali'uu argineerra. Ergaa keessan eenyutti dabarsuu barbaaddan? Warra social media gubbarraa fi warra Twitterii jiruu fi warra addunyaa hundaafuu keessattuu warra magaala Melbourne keessa jiraatan namni hedduu xayyaara sagalee isaa dhageenyaan gadi bahanii laalanii nuti beekaatumaan hashtag Oromo protest kan jedhamu hashtag kun hiikaan isaa interneetii gubbarraa argamuu danda'u jechuudha. Google gubbarraa dhaquurraa hashtag kana sila odoo godhan dhimma keenya odoon dubbateen odoon haasayin dhimuma kana barachuu akka danda'aniif jecha erga keenya kana filannee Oromo protestiif waa'ee Haacaaluu kana dubbiin kana ajjecha isarraa waan eegaleef jecha kabajaa isaatiif ija Oromoo hafuura Oromoo sagalee Oromoo hayyuu Oromoo waan ta'eef jecha akka nu cinallee waan dhabamee fi dhaamsi isaa addunyaa hundatti gaggeessuudhaaf everybody in the world jechuudha. Hanga wanti Oromoo barbaadu nageenyi ufii kenna hanga argatutti ittuma fufuuf tattaafannaa jirra bifama fedheetiin haa ta'u. Mee sii fi Haacaaluun nama akkamiiti? Akkamiin ibsita? Yoommoo dhuunfaattis isa argatteet turte gama Oromiyaatti gaafa dhuftus yoo mudannoos qabaatte mee gabaabsi nuuf himi? Ani Haacaaluu Hundeessaa Ameerikaa keessatti wal barre Washington DC keessatti. Gaafa san konferensii gubbarra achitti argamee ture qophii afaan publications kiyyarra argamee ture wal argine interview gaafiif deebii isa wajjin godhe ke oduu gadda kana eega dhagahee booda interview kana waliin godhe san sila haga ammaatti gadiin dhiifne anuma bira jira hedduu waan natti ulfaateef jecha of bira qabadhe amma yeroo an danda'e immoo yeroo
gadda kana xiqqoo eega nurraa fixate imimmaan kana eega ofirraa hinnee booda interview kanneen fagaddisuuf ni yaala. Yeroo ani inni argu inni hedduu namatti kalaa'uu jaalatu. Namni akka isa bira dhufe waan fedhani haa dubbatanii suura akka wajjii kaasanii namni uf boonuu keessaan turre ammoo waan inni hojjete waan inni gore namni bira osoo tahe ka uf boonanii ani Oromootii kiyyaa fi kana godhe ka jedhu inni waa takkalla akkasii uf keessaan qabaanne. Keessattuu hayyuu kenna hafuura kenna nu kakaasee haala nagayaatiin sagalee babbareedaatiin waa hedduu nu godhe. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Itoophiyaatti dabalataan namoonni 199 koronaa vaayirasiin qabamanii. Namoonni 139 vaayirasicharraa kan dandamatan yoo ta'u, lakkoofsi namoota dandamatanii waliigalaan 3,440 gahee jira. Ka qabaman ammoo 6,973. Baankiin misoomaa Afrikaa sababa koronaa vaayirasiin Afrikaatti namootni miliyoona 49 ta'an hiyyummaa hamaa keessatti kufuu danda'u jedhe. Biyyootni lixaa fi giddu gala Afrikaa weerara kanaan dinagdeen isaanii akka malee miidhamuu danda'a jedhe. Keeniyaan ministeera ispoortii Dr. Amina Mohaammed dursituu dhaabbata daldala addunyaa akka taatuuf kaadhimuun dhiyeessite. Dhaabbatichi nama dursaa isaa akka ture lammii Biraazil Roberto Azevedo bakka bu'uu barbaadaa jira. Afrikaarraa gamtaan Afrikaa namoota 3 kaadhimee jira. Ministeerri barnootaa Keeniyaa erga barnootni bara kanaa sababa koronaa vaayirasiin adda citee manneetiin barnootaa maatii barattootaaf kaffaltii kaffalamee ture akka deebisuu qaban hime. Keeniyaan manneetiin barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa haga bara 2021tti akka cufamee turu beeksifteetti. Burkina Fasootti namootni 180 ta'an loltoota mootummaan ajjeefamuun jumlaan bakka tokkotti awwaalamanii argamuu ragaa argadhee jedhe Human Rights Watch. Dhaabbatichi akka jedhetti bakki awwaalchi kun argame naannoo loltoonni mootummaa hidhattoota IS'n hidhata qaban itti waraanaa turanidha. Ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa walqabatee haga har'aatti namootni 15 shakkamanii to'annoo seeraa jala oolu haati alangaa waliigalaa federaalaa Adaanech Abeebee himan. Rakkoo nageenyaa kana wajjin walqabatee dhalateen ammoo Finfinnee fi qaamolee nageenyaa dabalatee Oromiyaa keessatti lubbuun namoota 168 darbuu himaniiru. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mudateen namootni harka keessaa qabuu jedhamanii shakkaman 1,714 Finfinneettis namoonni 1,000 ol ta'an to'atamuu dubbataniiru. Lubbuu namoota darbee kana keessaa kan rasaasa qaamolee nageenyaan du'anii hagamii gaaffii jedhuuf deebii kennaniin eegalla. Oromiyaa keessatti namni hedduun du'e tiimii yookaan immoo garee qorannaa ijaarree erginee jirra. Garee kana kan ijaarree akka federaalaa fi akka naannoo Oromiyaatti walitti qindeessineeti. Addaan baasaa jirra. Hanga ammaatti gabaasa qabnuun harki caalaa namoota nagaa irratti achuma keessatti okra kaasuudhaaf warra dursanii qophaa'anii guyyaa jeequmsaa kana eeggachaa turaniin kan raawwatame ta'uunsaa adda ba'eera. Amma kan inni isin gaafadhu wanta dhaabbileen mirga namoomaatiif falmanis gaafachaa jiranii hokkara ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatiin duuba Oromiyaa keessatti ka'eenii qaamoleen nageenyaa mootummaa humna hangaa olii fayyadamaniiru miidhaan qaqqabesi qaamoleen nageenyaa mootummaa hangaa ol waan fayyadamaniif waan jedhuudha. Waa'ee kanaa maal jettu isin? Jeequmsi kun akka Finfinnee keessaan baanee fi Finfinnee keessatti jeequmsi bifa addaatiin naannoo kanatti ka'ee wal qabateetoo kaayyoo badiidhaaf warri qophaa'an kaayyoon isaanii akkuma gurmaa'ina isaaniitti illee haa ta'u malee akka jeequmsi kun immoo addaan hin kutamne sabaan wal nyaachisuudhaaf achi keessa gara fedhii siyaasaa ofii barbaadan sanitti ba'uudhaaf akka danda'anitti warri qophaa'an hunduu wannoon isaanii wal dubbisaayyuu jechuudha. Mootummaan olaantummaa seeraa eegsisee ummata protect gochuudha dirqama isaatii. Ammas taanan namoonni hammanaa haala kanaan du'uun isaanii baay'ee nu gaddisiisa. Odoo qaamoleen nageenyaa ittisuudhaaf wareegamanii fuuldura ba'anii fakkaata kanaan deemuu baatanii okorri kun hin to'atamuyyuu. Odoo to'atamuu immoo baatee badii akkamiitu biyya kanarra qaqqabaayyuu jenneetoo yaaduun
baay'ee namatti ulfaata dhugaa dubbachuudha. Kanaafu hanga humna hanga olii fayyadamaniiru jechuudha. Ka'umsa waan qaban natti fakkaatu. Kan jedhamuun sarara jiraatu kana caalaa gatii kafalee uummata kana baraaruudhaaf kana caala hojjechuun hin barbaachisaa natti fakkaata akkan ragaa of harkaa qabutti. Ofii ajjechaa kanaaf duuba akkasumas okkora kana wal qabatee haga ammaatti namootni to'annoo jala oolan Oromiyaa keessatti hagam ta'u? Oromiyaa keessatti namni 1714 to'atamaniiru. Akkasumas Finfinnee keessattis gara namni 1000 to'annaa jala oolan kan Haacaaluu dabalatee jechuudha. Namoonni siyaasaa dhaaba mormituu ABO fi KFO keessa jiran hedduun isaanii sadarkaa hooggansaattis warri jiranii sanaan alas miseensa warri ta'an hedduun to'annoo jala ooluu isaanii dhagahaa jirra. Ammas qeeqni biraan ka'aa jiru mootummaan ajjechaa kana hordofee dhaabbilee siyaasaa mormituu keessumaa filannoon yeroon beekamnetti dheerachuu isaatiin wal qabatee qeeqa kaasaa turaniin jilbeeffachiisuudhaaf itti fayyadameera jedhanii qeequ. Waa'ee kanaa maal jettu? Odoo namni hin du'in seera jalatti to'attee oolchuun homaa rakkoo hin qabu. Seeraan deebi'a. Hoo namni qulqulluun to'atameera ta'e ragaadhaan adeemsa seeratiin qulqullinni isaa mirkanaa'ee hin ba'a. Yoo namni seera cabsee okora akkanaa kaasise immoo seeraan adeemsa seeratiin adabamuun eessayyuu jira. Hunda keenyaaf immoo wabiin kan ta'uu danda'u kana. Wanti irratti xiyyeeffannee olaantummaa seeraa eegsisuudha. Wayita riformiin kun dhufu ministeerri muummee Abiy Ahmed wanta dubbatan keessaa tokko akka durii hiineen qulqulleessineet to'annoo jala oolchina wanti jedhu ture. Amma immoo akka ammasinis jettanii argaas akka jirru namoota kumootaan hiitanii jirtu sun wal hin faallessu. Hin faallessu Galaana. Maaliif wal hin faallessine? Namni okara keessatti qulqulleessuu jechuun akka mana murtiitti abalu yakkamaadha itti murteessuu miti. Yakka keessatti hirmaachuusaa badii keessatti hirmaachuusaa agarsiistuu qabaachuu keeti ragaa qabaachuu keeti. Warra ragaan irratti hin jiraanne yookaan immoo okora san keessatti hin qabamne namni bifa addaatiin qabamee bifa addaatiin ibsinu hin jiru. Yookaan karoora duubaa erguu wajjin ergama kennuu wajjin ragaa irratti arganne yookaan immoo fuuldura miiraan ergama kana fudhataniitoo badii balleessuudhaaf nama ajjeesuudhaaf qabeenya barbadeessuu keessatti mana gubuu keessatti mana diguu keessatti nama ajjeesuu keessatti warra qabamanidha. Kanan qabnu kanan to'annu yoo ta'e biyyi hin jiruun jechaa jira. Biyyi hin jiru, nageenyi hin jiru, seerri hin jiru. Ajjechaa artiist Haacaaluu wajjin wal qabatee ammatti namoota to'annoo jala oolchitanii fi qorannoowwan haga ammaatti gaggeeffaman irraa wanti abaluutu yookaan garee qaama kanatu raawwate gara jedhutti wanti isin qajeelchu argamee jira. Kan inni isin gaafadhu miidiyaalee mootummaa irrattis aangootni garaagaraas eenyu akka ta'e hin beekama waan jedhu waan akkas akeekuu wayiitu haasa'amaa jiraafin isin gaafadha. Miidiyaadhaa fi xiqqoo odoo turre gaariidha. Qorannaan isaa sirriitti cimuu qaba. Waan nama fuuldura baheetoo nama raawwate saniin qofa ibsamuu miti. Hidda qaba waan ta'eef kan raawwachiises kan raawwates akkaataa raawwatameen hoo ilaallu yakka cimaa Haacaaluu irratti akka nama dhuunfatti raawwatame osoo hin taane biyya irratti raawwatame waan ta'eef yeroo qorannaa keenya xiqqoo bilcheessinu sadarkaa isaaniitiin ibsina. Ibsa aangoonni mootummaa waltajjiiwwan garaagaraa irratti eenyu ta'uu akka danda'u wanni beeknu jira. Garee kana duras akkas jechaa ture. Ana akka abbaa langaattaan ibsa duratti na gaafatte. Eeyyee sirriidha. Isarratti akka dubbattan barbaadeen akka abbaa langaatti maal jedhu. Keenya akka nu jala hin balleessinetti haqa mucaa kanaas nageenya fi tasgabbii biyya keenyaaf waan mirkaneessuu fi sirna haqaa keenya irrattis amantaa uumuudhaaf nu gargaaru gooneeti ragaa waggaa ibsinu. Ragaa qulqulleeffannee akka abbaa langaatti akka mana murtiitti osoo hin taane akka abbaa langaatti sadarkaa amansiisaa irra geenyu jala ibsaa deemna. Tole sadarkaa amma jiruun garuu garee kanadhaa qaama kanadhaa wanti jedhamee haasa'amu sirrii miti jechuudha. Lakki namoonni ragaadhaan qabanne shakkiidhaaf garuu ragaa qabna. Hirmaannaa akka isaan qaban waan nu agarsiisu irraa kaanaa jechuudha. Waggaa qulqullaa'ee namoonni muraasni sadarkaan shakkii isaanii akka jenne san ta'uu dhabuu danda'a. Amma ragaa dabalataa waan guuraa jirruufi kana ibsuun qabnu jechaan jira. Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee walabummaa abbaa langaa fi dhimma obbo Jawaar Boolitti deebinaa har'aaf ka jenne kanuma horaa bula.
Media Network. Subscribe, share, like nu godha galatoma.